السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا كي كن كان دعوتها جرتن سجنتا فان أبولما سجنتا فان أبولما كين سجنتا رمضان يروحون داس آكنت أنا في سعد سجنتا كنا ما في نقولني ومن نكون هذا كتكوي أكسي morali كمان morali كم رمضان جيرا مسين رجسيسو جرا أكسي رمضان ديمو جرا لكاهو جرا جيرا ميلوفو جرا وانجرو غافي وردفتوتا كنا بسنة وبليسك يا سعد أمو هرمي نشطنا قديه رمضان عن سجلي شابري دو سنين وإيجلا مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكا جليلو إيجالي فنتي خجيلو الحمد لله رحماني ننقه بات رمضاني مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان ما شاء الله تبارك الله الدول فات وقالتهم وان صومي رمضان وان جي رمضان كبرقد آمين يا الله وندي كيسنو آمين رمضان في جيرما ما درو يرو ماري النهار ما جيتني سين إيه هذا وتوني كناس أكتورتين وجينغوتن إسن أفيرة ما تدري رمضان في جيرما جرتي كان يمر إنه جيرم نما كنوا مالي رمضان جيرم يولد تيرمين سيسا مالي ده إيه رمضاني بكوننا هاردا وجاوجران نما إتيني جريني هارا بنشور وادف ربي وجين walitti dhufeenya isaa jabeeffatee waan duraan hirrisaa ture haaromsi akka haaraatti nama jalqabuu barbaadeef boqonnaa haaraadha boqonnaa jijjiiramaati jijjiiramni kun eessarraa jalqabaa eessatu jijjiiramuu qaba nu keessaa bakka kamtu jijjiiramuu qaba definitionuun jijjiirama ramadaanaa kun maal inni isa jedhu kanarraa yaada bal'isee nu kaasoo bal'isee keenya Bilaali يا بلال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في جيرما متدرج نافكين نمي درتي تيكو كاسوداف يادي تري جلك برتي رمضان يروج دم مال تسمو كينيا رتي فا وانجدو سن I think نم ندون وان هيد كاسا تري إني سنس مالي جنان حالا نتي رمضان اتفهمني understanding Ramadan sammu keenya keessatti boocne yookaan Ramadan eeguu jedhamu wanni durseen sammu keenya keessatti dhufu maalidha waan jedhu fahmii Ramadanaa san jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Ramadan gahuun carraadha. Ramadan keessatti waa lamatu jira. Carraan sunis hin jira. Carraan sun irra ga'ee immoo fayyadamuu dhabuunis jira jechuudha. Maybe Ramadan hoo jedhamu sammu keessan keessatti maaltu dhufa? Gaafii guddaadha jechuudha. Namni gariin I think sooma ta'uu danda'a, darsii garaagaraa ta'uu danda'a, sadaqaa fi environmentii Ramadaan wajjin wal qabatee dhufu ta'uu danda'a. Kanaaf understandingii Ramadaan wajjin qabnu san jijjiiruun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa mootuu maalidha? Ramadaana kana keessatti pointii sadii isiniif kaasa. Ramadaana kana keessatti maal jijjiiruu barbaada? Wanni jijjiiruu I think gara jijjiiramaatti deemuun dura waan jijjiiruu barbaannu san beekuu qabna jechuudha. Jijjiirama jedhameef qofa wanni jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Wanni jijjiiramuu qabu san maalidha waan jedhu san beekuudha. Inni lammataa mootu garamitti jijjiiruu barbaanna waan san jechuudha. Maalirraa maalitti jijjiiruu barbaanna? Garamitti jijjiiruu barbaanna waan jedhu san ni kaasna. Inni sadaffaa akkamitti jijjiiruu dandeenya waan san jechuudha. Pointii sadiin kanneen irratti yaada gaggabaabduu isiniif kaasa. Inshallah Ramadaana jijjiirama fi Ramadaana eeguu jennu tokkoffaa jijjiirama eenyu wajjin? Rabbi wajjin jechuudha. Jijjiirama Rabbi keenya wajjin qabnu inni awwalaa isa jedhee yaada gama kiyyaan jechuudha. Hariiroo gabrichaa fi Rabbii gidduu jiru kana jijjiiruu akkamitti dandeenya? Anaa fi Rabbii kiyya gidduu maal jijjiiruu qaba waan jedhu san dambitti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif cufa wanni sanduuba dhufu anaaf rabbii kiyya jidduu waan jiru jijjiire jechuun wanni
duubarraan dhufu hundinuu jijjiirame jechuudha waan ta'eef gabrichi tokko isaa fi rabbii isaa jidduu waan hedduutu jira jechuudha. San jijjiiruun barbaachisaadha. Inni lammataa maalidha? Gabricha sanii fi nafsiyaa isaa jidduu. Nafsiyaan tiyyatuun waggaa guutuu baatii 11 guutuu wanni isiin na godhaa baate waan hedduu waan ta'eef jechuudha. Muhaasabaa gochuu isii kana nafsiyaa kiyya jijjiiruudhaaf carraan guddaan naaf kennamee jira jechuudha. Gabrichi ofii fi nafsiyaa isaa jidduutti jijjiirama san fiduudhaaf carraan guddaan isaaf kennameera jechuudha. Yeroo hedduu immoo kan dagatamu inni sadaffaa maalidha? Gabrichaa fi maatii isaa jidduu Ramadaana keessatti yeroo hedduu yoo arginee jiraanne yegguu Ramadaanni dhufu Ramadaanni yeroo dhiyaatu namni awfii waliif godha, waliif bilbilee wantoota garaagaraa hiriyyaa wajjin ta'uu danda'a. Akkasumas sooshaal miidiyaa irratti namni awfii waliif godha. Maatii isaa wajjin garuu ni dagatama yeroo hedduu jechuudha. Meebii Ramadaanni nurra ga'ee maatii keenya jidduu nama wajjin hariiroon maatii keenya wajjin qabnu yookaan rahiima wajjin hariiroon nuti qabnu Ramadaana kana keessatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Maaliidhaaf yoo jennee baatii Ramadaanaan ala shayxaan illee hin jirti, nafsiyaan illee hin jira, wantoonni garaagaraa hin jiran. Namni waliif dhiisuun, irra waliif darbuun, awfii waliif godhuun, rahiima sufatuun ni ulfaatti waan ta'eef jechuudha. Kun carraa guddaadha. So jijjiiramoo jennu poointii sadiin kanneen keessatti laaluu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo akkamitti jijjiiramuu dandeenya waan jedhu irratti immoo poointii muraasa isiniif kaasuu danda'a. Tokkoffaa akkuma duratti isiniif jedhe fahmii Ramadaanaa san sirreessuudhaan jijjiirra jechuudha. Fahmii Ramadaanaa san yagguu Ramadaana jedhamu Ramadaan sammuu keenya keessatti yoo dhufu quraanni dhufuu danda'a, salaanni dhufuu danda'a, soomni dhufuu danda'a. Garuu gaayaan isaa dhuma irratti maal fiduu qabna, maaltu argamuu qaba waan jedhu san jijjiiruun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammataa maalidha? I think adeemsa jijjiiramaa keessa jirra. Akkamitti jijjiirra waan jedhu haasaa jirra. Fahmii keenya yoo sirreessine haala Ramadaan understand itti goone yookaan Ramadaan itti hubanne yoo jijjiirre maal gochuu qabna? Jijjiiramarra jirra. Gara Rabbii keenyaatti tawbaa yookaan gara Rabbii keenyaatti deebi'uu qabna jechuudha. Namni hedduun adeemsa jijjiiramaa kana keessatti eessarraa kaasee maal jijjiiruu qaba? Maaltu dursuu qaba waan jedhu yeroo hedduu namni yoo rakkatu argina jechuudha. Osoo yaadda'u namni Ramadaanni seenee maal jijjiiruu qaba? Poointii kamirraa eegaluu qaba waan jedhu kana osoo wanna jedhu Ramadaanni jala darbuu danda'u hin qabu jechuudha. Kan biraa immoo erga toobaa jennee Rabbiin du'aa'ii godhachuu qabna jechuudha. Du'aa'iidhaan Rabbiin jijjiiramaa kana nuuf kenne toobaa keenya akka nurraa qeebalu du'aa'iidhaan itti aansuu qabna waan jedhu. Inni sadaffaa maalidha? Erga toobaa goone, erga toobaa san Rabbiin akka nurraa qeebalu du'aa'ii goone maal gochuu qabna? Dalagaa itti aansuu qabna jechuudha. Dalagaa Ramadaana keessa dalagamuu qabu waan cufa khayrii jedhame dalaguun nu barbaachisa. Inni afuraffaa maalidha? Dalagaa san tolchu ihsaanan nu barbaachisa jechuudha. Dalagaa dalagnu san qulqulleessine jechuudha. I think carraan sun maal nu kenna? Duratti Rabbii hojii jennee jirra, nafsiyaa hojii jennee jirra, hariiroo environmentii keenya hojii jennee jirra. Waan dalagnu san immoo ihsaan itti dabaluudha, bareechuudha. Ramadaana keessa maal argina? Futunni hin jira, fiigichi hin jira, quraana hangam buuste, quraana hangam qaraate, khayrii hangam dalagdeen akkuma jirutti ta'e waan san garuu hangam bareechiteen sun yeroo hedduu ni dagatama jechuudha. Ihsaan itti aansuun barbaachisaadha. Ihsaan itti aansee inni shanaffaan maalidha? Waan bareechisne san irratti dabaltii gochuudha, baay'isuu. Waan bareedaa san baay'isuun barbaachisaadha. Inni jahaffaan steeppiiwwan dhufne kanneen irratti Rabbiin akka istiqaamaa nu kennu waan san Ramadaana tokko, Ramadaana lama, sadi jennee hanga dhumaatti istiqaamaa akka Rabbi waan san nu kennu waan san irra gadi dhaabachuudha. Istiqaamaan barbaachisaadha. So poointii
jahan kanniin qabachuu qabnaa jechuudha. Duratti maal isiniif kaasee waa sadii isiniif kaasee jira. Ramadaana kana keessatti maal jijjiiruu barbaanna? Waan jijjiiruu beekuudha jalqaba. Jijjiirama dura. Isa kaasnee pooyintii sadii isiniif kaasee jira. Akkamitti jijjiiruu dandeenya waan jedhu pooyintii 6 isiniif kaasee jira. Dhuma irratti immoo inni isiniif kaasu garamitti jijjiiruu barbaanna jechuun dhuma irratti garamitti jijjiiruu barbaanna waan jedhu san salaanni ni jira, soomni ni jira, cufoonni khayrii jedhame ni jira. Dhuma irratti immoo namni tokko baatii ramadaanaa soomee rizaaltiin isa dhumaa maal ta'uu qabaadha jechuun gaafa jijjiirama jennu san namni tokko baay'ee namni tokko waan wayirra dhaabatee yookaan waggaa guutuu khayrii dalagaa jiraachuu yookaan waan san irratti rabbiin istiqaamaa kennee fi dalagaa jiraatu ni mala namni tokko jechuudha. Fakkeenya yoo isiniif kaasee namni yoo waan jijjiiru waan wayii yoo jijjiiruu barbaadu yookaan wanni sun itti xiqqaatee ta'a yookaan waan isaa ol waan leegzarii ta'e yookaan waan isaaf tolu wayii jijjiiruu barbaadee ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni konkolaataa wayii yookaan uffata wayii yookaan waan wayii yoo jijjiiruu barbaadu waan isarra wayyaa wayii barbaadeeti namni sun. Soo maal jechuudha obboleessi kiyya tokko yookaan ani waggaa keessatti waajibaanni yookaan salaanni naaf laafee ta'uu danda'a, quraanni naaf laafee ta'uu danda'a. Garuu waan sanirraa waan wayyaa qabu yookaan waan san dabaluu irratti jechuudha. Soo maal jechuu barbaadeeti kanarratti wanti isiniif kaasee garamitti jijjiiruu barbaanna. Rizaaltiin isa soomnee salaannee wantoonni garaagaraa kunniin dabalamanii akka obboleessi kiyya duratti kaasee dhuma irratti rizaaltiin argamuu qabu la'allakum tattaquun waan jedhu san irratti pooyintiin dhumaa wanni soomnuuf wanni salaannuuf cufa wanni piroosesiin kun maal irratti nu geessuu qaba gara taqwaatti nu geessuu qaba jechuudha. Fahmii ramadaanaa sirreessuu qabna jedhee eegalee soo fahmiin sun erga sirraa'e piroosesiin kun hundinuu deemee dhuma irratti maal fiduu qaba waan wayii qabannee baatii san dhuma irratti yagguu baanu waan wayii qabannee bahuu qabna. Inni sunis maalidha gara maalitti jijjiiramuu qabna waan jedhu gara rabbii keenya sodaatu yookaan gara taqwaatti jijjiiramuu qabna. Jijjiiramuu qaba. Bu'aawwan ramadaanaa kaayyoowwan ramadaanaa keessaa tokko taqwaadha. Sodaa rabbii ittiin argachuudhaa fi gaafa sodaan rabbii daran ka duraanii caalu keessatti argame ammoo ramadaanni suni jijjiirama wahii nurratti agarsiisaa jira. Obboleessi keenya Bilaal tartiibaan akka namni taa'ee galmeeffatutti tartiibaan yaada bareedaa takka nu kaase Saad. Akkasii bareechisee nu ibse yeroo hedduu namni ala jijjiirama jedhu guutumatti ala na bakka jijjiiramuu qaba jedhee qophaa'ee ka'a. Nan jijjiirama utumanni mooraaliidhaan namni ala fiiguudhaa kee duubatti siqee tan dardaruu jedhama wantichi duubatti akka siqanii ka'anii taafatu fiigama miti namni eewwa duubatti xiqqoo siqee kee fiiga namni ala bareechee fiiguudhaa jedhe miti qo'e nan jijjiirama dheetunni siquu osoo duuba galaa deema jechuudha. Sababni waan kana akkasii sababni waan kana definitionii jijjiiramaa akka amma Bilaal himetti beekuu wallaaluudha. Namni waan jijjiiru beekuu garatti jijjiiramuu barbaadu beekuu jijjiiramuudhaan immoo qabatama irra jiru beekuu qabamti namni asirraa keetan asitti jijjiirama jechuudha. Wantootuma kana beekuu dhabuudhaan jechuudha wanti yeroo hedduu namni utuma nan jijjiirame yeroo itti jijjiiramuu fi akkana bareechisee nu kaase obboleessi keenya rabbii irraa haa jaallatu. Khayr marhaba. Waa'ee jijjiiramaa haasayaa jirra. Jijjiiramaa fi Ramadaan wal qabatee wanni tokko laaluu qabnu obboleessi keenya Bilaal waan kaasee jira. Ramadaanni wanni adda godhu keessaa rabbiin wantoota jijjiiramaaf carraa nuuf kennan mijeessuu isaati. Namni tokko yeroo jijjiiramu gara tokkorraa waan gara tokkotti isa ceesisu isaaf mijatuu qaba carraan yookiin immoo wanti isaa karaan isaa saaqamuu qaba jechuudha. Kanaaf rabbiin Ramadaana kana keessatti akka namni jijjiiramuuf wantoota afurii sadii mijeessee jira. Tokkoffaa akkuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yaa ma'ashara al-mu'miniin akkuma jedhan aataakum Ramadaan isinitti dhufee jira. Ramadaanni kun yeroo dhufu wanti wajji dhufe maal inni? Tokkoffaa
ربين جاء كان كيستي بلبل جنة بنو أكسمس بلبل عذاب شوفون نمني جرى خيريت جرى جيراماتي أكك أجلوف كرا قداتو إسحابنا مي إني لما تكن ورقبتي وانتي كرا خير الرئيس فجيسوك أكا شيطانا ربين هيرودا نعم كونين جيجيرا ماف نما غرغران جچورا اني صدفا اكم حديث القدسي رتب سمت يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ابا خيري بربادو غرفون دراكوت ابان شري مومال غفابدو ጨራን ጅጅራማ ሲሩፌ ጨራ ጅጅራማ ከነቲ ፈየደሚ ያደጅሩ ቱጅራ ሶ ፖይንቲ ወን ሰዲን ኩኒን ጅጅራማ ረመዳን ከሰት ነው ሚጀተኒ ጀነኒ ፊ ጀሃነምኒ በልበል ጀነታ በነሙ በልበል ጀሃነማ ጩፈሙ ሸይጣኒ ኸይር ላና መዶጉ ሂዳሙ ፊ ገደ ኸይሪት ከራን ነማዋሙ ጨራን ከዱራኒ ጫላ ዱራኒ ረመዳን ዱሮ ላይ ጨራን እንጅራ ከዱራኒ ጫላ kun baname kun immoo jijjiiramaaf karaa guddaadha jedhee yaada kana yaadni kiyya hayyee ani waa xiqqoo yaadii isaanii irraa bahee tana duraas tokkolee fi dhengadaas faasnee turre bakka miskiina gargaaruu isaanii irratti ramadaanni seenee kan irraanfannee injaa bakka miskiina gargaaruu irratti zamana waa xiqqasho dura ammata waa xiqqasho dura biyya Somaalee kanarraa bilbilanii Sheekh Abdul Aziz rahimahullah gaafataniin yaa Sheekh soomana hiraabaa fi aftira malee soomanu ni taa'ee jaanii waan nyaatan dhabanii jechuudha hiraabaa fi aftira malee soomanu ni taa'ee jaanii gaafatan fatwa akkasii gaafatan biyya teenya keessa akka wanni akkasiin dhufne wallaa keenya alaalluun ja'a rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam namni wallaa isaa agabuu bulee inni nyaataa bulee nama inni jeemi rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam kanaafuu wallaa keenya gargaaruu isaanii irratti haa jabaannuun ja'a yaada isaanii irraa yaada qaxxaamuraati yaada qaxxaamuraati maashaallah waan jabduu takka nu yaadachiise rakkataa gargaaruun wallaa ofii yaadachuun waan akkaan barbaachisaas ramadaana keessa illee ramadaanni ji'a leenjiiti eega jenne leenjiin asumarraa eegalte jechuudha. Akkas sagantaan keenya guyyaa guyyaa mata dureewwan nuti kaasaa dhufnu akkuma sagantaa daawwaa itti qofa akka fudhatanii dabarre sababni isaa mata dureewwan nuti filannee mata dureewwan jijjiirama irratti isin fayyadu jennee abdannu nuti isin fayyadu jennee abdannu kaasaa jirra obboleeyyan keenya as jiranillee gadi fageenyaan yaadota bittinneessanii isiniif ibsu hanga danda'ametti guyyaa guyyaarraa waan isin fayyadu irraa qabachaa nootti qabachaa akka deemtan gamasumaan amanaa isinitti dhaammanna inshallah sagantaan keenya irraa asuma irratti goolabama sagantaa biraatiif mata duree biraatiin hangalutti deebinutti nagaa keessanuu jiraadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام